Kun Radio Afuura Biyyaati. Raadiyoon Afuura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afuura Biyyaati. Waanto jira lammii koo daamsa qabaay koomoo koona dhaqabaay garaa koo taarii qabatu kaniina kaasanii madaa koo bara dhibbaa lubbuun barataa meeqaay kan itti wareegamee hidhamee reebamee Annuura Oromiyaa Finfinnee nu sarbanii akka waan abbaan qabneet akka waan gootan qabneet akka waan beekan qabneet Oromoo tuffatanii kunoo arrammoo sabbataan kunoo arrammoo sulultaan bu'uuraayyuu fi galaaniin nurraa fudhatanii. Seelaas maaltu jibbaa biyya dammaa faannanii har'as nu gurgurachuuf lagaa nu godhanii. Seelaas maaltu jibbaa biyya dammaa faannanii nu gurgurachuuf lagaa nu godhanii. Mootummaan Itoophiyaa teessoo isaa kan taate magaalaa Finfinnee babal'ifachuuf jecha maaster pilaanii magaalattii haaraa hojjedhe jedheetu erga beeksee guyyootiin lakkaa'amaniiru. Akka jedhamu yoo ta'e maaster pilaaniin kun magaalota Oromoo naannoo isaa hilliqimsa, qotee bulaa lafa isaarraatii hin buqqisa, aadaaf afaan Oromoo haalaan hin miidha. Kan hubatan barattootni yuunivarsiitii kolleejotaaf manneetii barumsaa olaanaa mormii isaanii dhageessaa jiru. Gaaffii isaanis karaa seera qabeessa yoo dhiyeeffataniyyuu deebiin itti kenname rasaasa. Deebii mirgaa kana waan gaafataniif qofa hanga ammaatti naannoo barattoota 50 ajjeefamaniiru, hedduun madaaniiru, baay'een immoo hidhamaniiru. Maayin iccitiin maaster pilaanii kana? Dhugumaa Oromoo hin miidha? Eenyutu immoo itti fayyadama? Maaster pilaaniin kun maal of keessaa qaba? Eenyutu hojjete? Ga'een bulchiinsa naannoo Oromiyaa maal ture? Otuu dubbannu maaster pilaanii magaalaa maaliif barbaachisa? Seenaan maaster pilaanii Finfinneen durii maal fakkaata? Gaaffilee kanaaf kabiroofis akka deebii itti nuu kennaniif akkasumas maaster pilaanii magaalaa Finfinnee isa haaraa ilaalchisee odeeffannoo qabachuu qabnu akka nu qabsiisaniif Dr. Gizaachoo stuudiyoo keenyatti affeerree jirra. Dr. Gizaachoo gara reediyoo Afuura Biyyaatti baga nagaan dhuftan. Ulfaadhu. Mee Dr. Gizaachoo gara gaaffiif deebii keenyaatti atoo hin seeniin fuuldura dhaggeeffattoota keenya wajjin wal baraame. Maqaan koo Gizaachoo Tafarraa Teessoon jedhama. Yeroo hedduu waan baradhes waan hojjedhes waa'ee ijaarsa magaalaa fi waa'ee pilaanii magaalaa irrattidha. Barnoonni koo digiriin inni jalqabaa fi inni lammataa maastersii fi baachilarii jechuudha. Arkitekchariin hin qaba. Ammoo maastersiin inni lammataa City and Regional Planning jedha. Ijaarsa magaalaa fi guddina naannooti. Doctoratein koo immoo Urban Planning and Public Policy kan jedhu irratti hojjedhe. Innis magaalaa guddisuu fi guddina magaalaa fi seera magaalaa irratti kan hundaa'edha. Beekumsi koo jechuudha. Muuxannoon koos immoo kanaan dura akkuma beekamutti mana qophii mana maree Finfinnee keessaa gara waggaa 7 hojjedhe. Barsiisaas nan ture. Technical School fi University keessaa hojjechaan ture. Erganii Ameerikaa deeme immoo biyya Ameerikaa keessattis akkasuma ijaarsa karaa, ijaarsa magaalaa fi barsiisaan ture jechuudha.
Baay'ee gaarii muuxannoo fi barumsi keessan egaa waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinnee Saharaa kana dubbachuudhaa fi dhugumaan nama odeeffannoo ga'aa beekumsa ga'aa qabu wajjin haasaa jirraa dhaggeeffachaa jirraa. Dhaggeeffattootni keenya odeeffannoo ga'aa akka isaan irraa argatan abdii guddaan qaba. Dr. Gizaachuu magaalaa tokko magaalaa kan ishee jechisiisu maali? Egaa waa'ee kanarratti haasa'uu dura magaala jechuun maal jechuudha jechuun hubachuutu nurra jira. Magaala jechuun maaltu qubsuma adda addaa jiran keessaa maaltu ittiin adda baasisa jedhu sanarraa ilaallee kaanaa jechuudha. Tokkoffaa density population density jedhama. Gujii uummataa jechuudha. Uummanni tokko uummanni baay'een bakka tokkotti lafa xinnoo irratti baay'inaan yoo jiraatan jechuudha. Population density jechuun lafa xinnoo irratti nama baay'ee ta'anii jiraachuu jechuudha. Tokko isadha. Isa nama baay'ee hedduu baay'ee ta'etu lafa xinnoo irratti jiraata jechuudha. Lammaffaa immoo qabeenya adda addaatu jira. Qabeenyi adda addaa suni economic density jedhamanis immoo activitiin suni iddoo tokkotti lafa xinnoo irratti waan baay'eetu hojjetama jechuudha. Achumarraanis lafa xinnoo irratti ummata gidduu communication jira jechuudha. Ummata wajjiniin quunnamtii guddaatu jira jechuudha. Quunnamtiin guddaa suni maal fida waan addaa tokko fida. Adda kan ta'e jiraattota baadiyyaarraa adda waan ta'e tokko uuma jechuudha. Gabaatu uumama, maarkeetii biizinesii adda addaatu uumama, kanatu uumama jechuudha. Kana uuma jechuudha. Magaalli basically hundeesaa yoo gadi buunee ilaalle baay'inni namaa yoo baay'ate iddoo tokkotti ta'e namoota adda addaa, namoota aadaa adda addaa qabanii, namoota afaan adda addaa qaban iddoo tokko fidanii bakka tokkotti haala gabaa fi haala ikonomii iddoo tokkotti gujjate jechuudha. Egaa maaster pilaaniin magaalaa maali? Maaliif immoo barbaachisa? Meeshaa kana nutti hima. Egaa maaster pilaaniin magaalaa ummanni kun iddoo tokkotti yoo jiraatu activity adda addaatu jira jechuudha. Carraaqii adda addaa jira. Carraaqii dinagdee fi carraaqii industirii, carraaqii biizinesii adda addaatu jira jechuudha. Inni suni tokko isa tokko irratti akka hin miine. Akka miidhaan finne akka wal faana immoo gara guddinaatti boruun magaala sanaa hegereen magaala sanaa guddina biyyaa guddina dinagdee akka inni fidutti karoora baaha jechuudha. Karoorri bahu suni lafa magaala keessa jiru sana kamtu mana jireenyaa ta'a, kamtu lafa industirii ta'a, kamtu immoo lafa nigdii ta'a, kamtu immoo lafa transportationii yookaan geejjibaa ta'a, karaa ta'a. Waan jedhu kana lafa recreationii namni iddoo bashannanaa bakka adda addaa kamtu qaba jedhaniiti lafa bosonaa lafa paarkiyaan ta'u kamtu ta'a kan jedhu sana irratti murteessaniiti. Gara fuulduraatti immoo uummanni yoo dabalaa deemu magaalli suni hammam uummata qabachuu danda'a isa jedhu sana wajjiniin irrattis immoo dabalatee magaalli akkuma beektu gaafa magaalli tokko ijaarame waan badaas wajjin waan qaba. Environment irratti qabeenya naannoo irratti waan badaa fiduu danda'a. Isa sanas walumaan managementii sana efficiently akkatti managii godhan wal faana tilmaamaniitu karoora waggaa 5 waggaa 10 ta'uu danda'a akkasitti baha jechuudha. Waggaa dheeraaf 10. Isa booddee immoo isa waggaa 5 yookaan waggaa 10 karoorfatanii yookaan waggaa 15 ta'uu danda'a akkuma biyya isaatti jechuudha. Isa irratti immoo jala jalaan irratti karoora sana irratti hojjetamaa deema jechuudha. Akka haala biyya sanaa fi biizinesii argamee fi abbaa horii investimentiin dhufee fi guddina magaalaa walii galatti jechuudha. Isa sanatti karoora ba'aa jechuudha. Master pilaaniin kun karaa adda addaa waamama. Master pilaanis comprehensive pilaanis jedhanii waamu. General pilaanis jedhanii waamu akkuma adda addaatti garuu maal jechuudha comprehensiveness yoo waa of keessaa qabu hawaasa kan ilaalu guddina hawaasaa, guddina aadaa, guddina ikonomii, guddina waa hundaa kan hammatedha master pilaaniin tokko jechuudha. Calluma jedhee magaala bal'isuu qofaa otoo hin ta'in lafa
bulchiisa lafaa otoo hin ta'in bulchiisa magaalaa qofaa otoo hin ta'in uummanni sun hegereen isaa maal ta'a aadaan isaa maal ta'a afaan isaa maal ta'a kaalchariin isaa maal ta'a kan jedhu sanadha kan waa hunda qabatee deema jechuudha. Magaalli suni isa sana bulchuu otoo qofaa otoo hin ta'in sarviisiin mootummaan kennu tajaajila mootummaan kennu suni maal fakkaata uummata kanaaf yoo uummanni kun baay'ate tajaajila akkamiin barbaada bishaan hammamtu na barbaachisa elektiriikii hammamtu na barbaachisa xuriin magaalarraa deemu mana fincaaniirraa deemu warshalleerraa deemu suni dhiqaan dhangala'aan bishaanirraa bahu suni lolaan magaalarraa deemu suni maal ta'a environmental impact insa maali uumama naannoo irratti qabeenya irratti maali kan jedhu sana walumaan tilmaame ittiin waan kuni baha jechuudha master planning. Egaa aadaan saba tokkoo akkasumas qabeenyi uumamaa saba tokkoo atuu hin miidhamin guddina tokko karaa inni itti dhufu tilmaama jechuudha akkan hubadhutti master planning magaalaa. Egaa master planning magaalaa Finfinnee seenaa isaa gara teellaatti deebinee ilaaluu dandeenya kana waan nutti himuu dandeessu ittiin ka'umsaaf nu ta'a gara master planning magaalaa Finfinnee isaa haaraa ama wal falmisiisaa jiru kanaatti tun seeniin fuundura. Egaa master planning yoo dhuguma irratti hundaa'ee akka dhugaatti akka seeraatti yoo bahee fi master planning waan inni qabu Adas social planning kan jedhamu jira cultural planning kan jedhamu jira economic development planning kan jedhamu jira community development planning kan jedhamu jira transportation planning kan jedhamu jira waan adda achi keessatti adda addaa qabata jechuudha inni mataan isaayyuu guddina aadaa guddina society sana uummata hawaasa achirra jiru sana irratti hundaa'eetudha inni master planning nambo master planning inni dhugaa qabeessi suni uummata irraa kaaseeti kan inni jalqabu uummata bira deemee fakkeenyaaf uummata Oromoo yoo ta'e naannoon suni akka guddatu yoo barbaachisa ta'e uummata sana irra deemaniiti rakkina uummata sanaa dura assess goota jechuudha rakkina uummata sanaa barbaaddeeti maanni rakkinni isaa maaltu ta'uu qaba jettee karaa adda addaa rakkina uummanni suni qabu ummata sana wajjiniin gaafa jalqabdu kaastee ummanni sun irraa qooda fudhate maali rakkinni keessan maal wayya kan jedhu ummata mariisifte jalqabarraa kaaftee isa sanaaf rakkoo sanaaf furmaata barbaadu jechuudha master planning yoo akka salphaatti yoo dubbanna ta'e jechuudha garuu master planning genuine master planning akkas ta'e waa jiru master planning Finfinnee garuu durumaa kaasee amma ammaattu mootummaatu qopheessee achii gadi fida. Hirmaannaa uummataan qabu lafarraa hin ka'u. Amma lafarraa waan ka'e miti. Dur bara dargii yoo fudhanne warra xaaliyaaniitu hojjete. Ekspertoota xaaliyaaniitu hojjete. Waraqata irratti hojjetame. Blueprint irratti hojjetame. Lafarratti uummanni lafarratti jiru suni maal akka ta'e lakkoofsa keessaan hin gashine. Hani ummata sana maalinni lafa sanarra jiru aadaa akkamiitu jira afaan akkamiitu jira hawaasa akkamiitu jira kan jedhu sana hin lakkoofne jechuudha hin tilmaamne jechuudha ijuma dunuunfatanii professionally maal jedhama tabula raasaa master plan jedhu waan qulqulluu void ta'e tokko akka waan jala lafarratti hin jiraanne tokkotti irratti drawing kana irratti hojjechuu jechuudha design irratti hojjechuu jechuudha garuu jala sana ummatatu jira hawaasatu jira amantiitu jira lafatu jira lafa historical ta'etu jira lafa deebi'ee hin argamnetu jira bineensatu jira mukatu jira lagatu jira isa sana considering godhu jechuudha asii gadi fidaniiti kanatu siita kanaan buli jedhaniiti ittiin ummatatti kennu jechuudha Kuniga akkasitti master plan qopheessuun kun aadaa saba sanaa hirmaannaa saba sanaa tokko illeetu keessatti hin hirmaachisiin master plan qopheessuun kun rakkoonni fide seenaa keessatti waan beekamu jira. Rakkoo guddaa fideera. Fakkeenyaaf uummanni subclan akka
ummata warra biraatti hin beekamu akkan Oromootti qomoon gullallee jedhamu jira, eekaa jedhamu jira, galaan jedhamu jira, qomoon xixinnoo jira. Qomoon suni hin bada. Aadaan achumaan qaban sunis hin bada. Hin bada jechuun in a sense nameenyi suni hin dhumatu hin ta'ini akka walootti isaan wajjiniin qaban suni aadaan sun hin jiru jechuudha. Shared common value waan jedhamu jira. Aniif namni tokko fakkeenyaaf fudhannee gosni tokko yoo naannoo tokko jiraata ta'e naannoo sanarra uummanni jiru suni akka walootti amantii qaba. Akka walootti aadaa qaba, ateetee qaba, irreecha qaba, gadaa qaba. Inni suni hin bada jechuudha gaafa uummanni suni badu. Inni duraan naannoo tokko jiraachaa turani ilmaan akaakilee tokko, ilmaan abaabilee tokko, gosni tokko naannoo sanarraa hin faca'u jechuudha. Inni tokko Wallaggatti bade, inni tokko Arsiitti bade, inni tokko Baaleetti bade. Miillaan deemaniiti Finfinneerraa ka'anii hamma deemanii Baalee gahanitti miillaan deemaa turani jarri kun hin faca'e jechuudha. Inni suni akka qabeenya waloo tokkotti hin jiru jechuudha. Isarra darbee immoo sense of belonging hin bada jechuudha. Eenyu identitiin achirra jiru. Amma warra gullalleeyonne ilma abaluu sanyii abaluu jenna jechuudha. Sanyiin abaluu sun hin jiru jechuudha. Lafa sana wajjin wal qabateera. Gosni sun maqaansaa fi lafni sun walitti hidhaa qaba. Har'a gullallee jedhamu malee namni gullallee irra jiru nama gullallee miti, gosa gullallee miti. Afaan gullallee warri gullallee dubbatanii hin dubbatu. Aadaa warri gullallee dubbatanii hin qabu. Yeroo lafti isaa jalaa fuudhatame yeroo sana baqatee tamsa'ee bade. So afaan warri gullallee irra jiran sana hin qabu. Amma maaltu badaa? Sense of belonging sun hin badee jechuudha. Eenyummaan isaanii hin badee jechuudha. Achirraa immoo yoo ilaalte sense of place jedhamu immoo jira argite. Gaafa ati gullallee deemtu warra gullallee mukni isaa lagni isaa waan ni fakkaatu gullallee fi uummanni suni walitti hidhame sensi jechuun sitti dhagahama hin beekta. Maal eenyu akka ta'e gaafa tulluu deemtuu bira deemtu tulluu deemtuu maal fakkaata tulluun furii maal fakkaata eenyutu achi qubata gaafa meettaa bira deemtu uummata meettaati eenyu gosa kamiitu achi qubata abaluufa ilma abaluufa laga abaluu tulluu abaluu sana jettee ganda abaluufa jettee inni itti waamtu warra inni jennu ganda inni jedhu suni wanni dhaba jechuudha. Hiika dhaba jechuudha. Hiikni suni inni dhabu suni immoo badiin suni uummata wajjiniin badinsa fida jechuudha. Gaafa sana gaafa magaalli irra dhufu qabalee 04 ከፍተኛ 5 ከፍተኛ 6 jedhama malee yookaan isaanat ambaa jagnocha ambaa jedhamee waamama malee gullalleen jedhamu argite. Gullallee jedhamu sunu yoo gullallee jedhamellee hiika gullalleen duraan qabu sana hin qabu jechuudha. Akkasitti maaltu dhabeera akka araaraa badeera urufa boombii badeera eenyu maqaa isaanii eekkaa badeera akkasitti bada jechuudha. Egaa kuni master planiin sirriitti uummata naannoo sanaa hin hirmaachisne sirriitti hin qoratamne haala aadaa saba sanaa sirriitti kan ilaalcha keessa galchee hin hojjetamne rakkoonni fidu jechuudha. Kun teellaatti deebinee seenaa master planii Finfinnee yoo ilaalle rakkoo keessatti arguu dandeenyudha kan isin nutti himtan Dr. Gizaach. Mee amma immoo gara master planii magaalaa Finfinnee isa haaraa kanatti ceena. Mee master planii magaalaa Finfinnee isa haaraa kana namootni baay'een tarii guutuutti hin beekan ta'a maal akka inni of keessaa hammatee jiru maal akka inni ta'e mee isa kana gabaabsaati master planii magaalaa Finfinnee inni haaraa maal akka inni fakkaatu nutti himaa. Egaa master planiin inni Finfinnee kun waan inni fakkaatu akkaataa arginetti uummatarraa hin kaane. Expertootatu jalqabe dizaayinii kana biyya Liyoonin kan jedhamu irraa ka'anii jedha expertoota Awurooppaa biyya Faransaay irraa jedha isaantu hojjete isaanii fi warra expertoota biyya keessa jiran wajjiniin waliin hojjetanii mootummaan hojjeteetu asii gadi buusee uummataan kanarraa quba qabaadhaa jedheera. Gaafanni uummataan quba qabaadhaa jedhe eenyutu irraa qooda fudhatee kan jedhu sana hubachuutu nurra jira. Guddina magaalaa sanayyuu
eenyutu ilaale interestii eenyutu keessa jira kan jedhu sana ilaaluun nurra jira. Faayidaa eenyutu ilaalame master planiin sun hojjetame isa jedhu sana hin tuqne jechuudha. Dhufee gaafa eega dhume erga waggaa 2 moo waggaa akkasii booda magaalaa adda addaatti tokko magaalaa Adaamaatti ummata addaa mootummaa Afrikaa mootummaa biyya Afrikaa tokko irraa dhufan expertoota dhufan regional state biyya keenya keessa jiran bulchiisa adda addaarraa namoota dhufaniin hirmaachiseera. Walgahii fidaniitu kunoo kana fakkaataa yaada itti kennadhaa jedhani. Yaada itti kennadhaa jedhanii public participation uummanni irraa qooda fudhateera jechuun isa warri faranjoota lip service jedhanidha. Sobanii afaaniinidha. Akka namoonni warri Amaaraatiin Indaamaa Xiraawu Indaayibalaa Gifaawusa jedhanidha argite. Akka fakkeessuudha argite. Waan dhume tokkotti kottu yaada kennadhu sin jedhan. Sun maal keessaa qaba? Waan dhume sana namni tokkoffaa graphic jargon of keessaa qaba. Waan sararame sana maal tokko sarare maaliif akka sararame hin beektu. Namoonni baay'een sarara sana akkasumatti ilaalanii dhuma uuma raajii fakkaata malee maal akka inni ta'e namni quba qabu hin jiru. Namni quba qabu warruma beektota professionaalota qofaadha. Sirriitti hin beeku. Lammaffaa bu'aansaa fi gaaga'amni achirra jiru hin argamu. Waraqata argama. Master planiin tokko yookaan waraqata qaba, maappii qaba yookaan immoo waan ittiin bulmaataa seera ittiin enforce godhan tokko qaba, ittiin bulchan qaba yookaan immoo subdivision regulation jedhamu tokko zoning regulation waan akkasii kana of keessaa qaba jechuudha. Isa sana namni beeku hin jiru. Dhufanii dhuma kanarratti mari'adhu kunoo asitti akkas gochuu fi achitti airport ijaarraa maal jennaa jedhaniiti. Galii isaan irratti barreessan master planii sana irratti barreessan tokkollee social planning kan jedhu tokko hin jiru. Community development planning kan jedhamu tokko hin jiru. Cultural planning kan jedhamu tokko keessa hin jiru. Asii gadi dhufe physical plan jedhu physical determinist plan jedhama inni akka waan ija dunuunfatee namni achirra hin jirreetti aadaan akka achirra hin jirreetti. Lafni seenaa qabu akka achirratti hin jirreetti tulluun tokko akka achirratti hin jirreetti lagni tokko achirra hin jirreetti keessumaayyuu immoo gosni Oromoo inni achirraa badu suni akka achirra hin jirreetti fidan jechuudha. Otoodhuma Oromoof ta'uu dhiiseellee jiraattotuma magaalaa Finfinneettu erga fixanii booda kana jechuun manni kee yookaan hin diigama yookaan karaatu irra ba'a. Yookaan guddinni isaan jedhan sun siif ta'amoo siif hin ta'uu sanattu otoo mari'achiisin namootuma jiraattotuma magaalaa sanaafu mirga isaanii hin eegne jechuudha. Erga fixanii uummatatti asii gadi fidanii jechuudha. Egaa inni suni top down approach jedhama. Magaalaa akkasii warra ijaaran yeroo baay'ee warra dura bara dimokiraasiin hin jirree fi warra diktaatarootadha warri akkas godhan jechuudha. Kanaaf jechi uummataa guddinni uummataa keessatti hin galle jechuudha. Hirmaannaan uummataa keessatti mul'anne. Hin mul'anne jechuudha. Qophii isaa yeroo ilaalluudha. Qophii isaa jalqabarraa kaasee jechuudha. Amma immoo egaa mee itti seennee maal akka nuuf keessaa qabu ilaallaa. Maal of keessatti hammatee jira Dr. Gizaachoo hir'ina maal keessatti agartu maal beekuu qaba namni waa'ee master planii magaalaa Finfinnee Saharaa kana. Egaa waa'ee master planii kana yoo ilaalle master planiin tokko akkuma guddinaaf hawwii guddinaa akkuma agarsiisutti badinsa suuf duubaa qaba jechuudha. Impact qaba, negative impact qaba jechuudha. Negative externality jedhan. Tokkoffaa uummanni keenya irraa qoodan fudhannee hirmaannaan qoodaa akkuma sila jenneyyuu jalaa kaasee hir'inni guddaa inni qabu jalaa kaasee jalqabaa kaasee hamma dhumaatti uummanni irraa qooda fudhachuu qaba. Master planiin tokko jechuudha. Yoo akka hansaatti yoo fudhata ta'e jechuudha. Ammayyuu
maaster pilaaniin Finfinnee addadha. Maaster pilaanii jedhamurraa addadha. Kun isa lammataati. Hawaasa irratti gosoota Oromoo naannoo sanaa balleessa. Gaafa magaalli babal'achaa dhufu namni afaan Oromoo dubbatu gosni Oromoo achirraa badaa deemaa jechuudha. Nama uummata biraatu dhufee qabachaa deema jechuudha. Inni achirraa deemu kuni gosni kuni achirraa baduu qofaa otoo hin ta'in uummanni kun achirraa buqqa'u otoo hin ta'in hegereen isaanii maali uummanni kun eessa dhaqu jedhee konsiideriin goone maaster pilaaniin kun jechuudha. Silaa otoo lafa isaanii irra jiraatu ta'e lafa qotisaa sana irra jiraatu ta'e dhala isaatti akaakileen abaabileen dhalatti dabarsee ittiin jiraatu jechuudha. Sustainabilitiin social sustainabilitiin jira jechuudha. Ani ittiin bulmaataa tokko qabu jechuudha. Gaafa gurguratanii deeman garuu eessa dhaqu uummanni kun? Barnoota qabu, warshaa keessa galu, innummoo hammam isaan jiraachisaa garam gahu kan jedhu sana hin jiru jechuudha. Namuma tokko yoo ilaalle jechuudha. Isarratti dabalatee immoo akkuma duraanuu jedhe amantiin isaanii hin bada shared value akka walotti warri qaban gaafa tamsa'an sana hin bada jechuudha. Inni kaani garri biraa maaster pilaaniin inni haaraan kuni fi inni duriin suni maaster pilaanii hawaasa tokko keessatti ta'e miti. Maaster pilaanii aadaa magaalli Finfinnee aadaa biraa qaba, afaan biraa qaba, bulchiisa biraa qaba, kan Oromiyaa hin taane jechuudha. Gaafa bal'atu afaan Oromoo dubbatanii gara afaan Amaaraatti deebisaa jira. Aadaa isa Oromoo qabu isa dhiiseetu gara warra Finfinnee afaan Amaaraa aadaa Amaaraa isa qabutti jijjiiraa dhufa. Waa hundumti bulchiinsi isaa riisoorsiin achirraa argamu galiin achirraa argamu Oromoo irraa fuudhee yookaan Oromiyaa irraa fuudheetu gara federaalaa bulchiisa mootummaa sanaatti deebisa jechuudha. Isa tokkorraa mulqeetu isa tokkoof kennaa deema jechuudha. Tola isaa buqqiseetu yookaan gabree fiduu danda'a. Namoota tokko achirra jiraatan kabbadee buqqisee dilnasaa fiduu danda'a jechuudha. Abbaaf iyyuu haa ta'u tokko buqqisee tokko kasaarsee tokkoof kennuu dhaqa jechuudha. Irratti amma fakkeenyaaf inni waan guddaan gosa Oromoo fi aadaa Oromooti. Akka Gadaafaa, akka Irreechaafaa, akka Ateeteefaa, akka amantii Oromoofaa. Waaqeffataa haa ta'u, kiristaanummaas haa ta'u, warri afaan isaatiin bahanii kadhatanii charchii denominationii tokko qaban suni hin hiramuu jechuudha. Hin deemu walirraa baqatu jechuudha. Warri iddoo tokkotti waaqeffatan suni gaafa tamsa'anii bittinna'anii biyyarra faca'anii waldaan sunis hin bada. Ateeteen isaan akka walootti godhan sun hin bada, irreecha akka walootti qaban sun hin bada, dhiichisa akka walootti qabatan sun hin bada. Hin beektaa akka aadaa keenyaatti naannoon tokko sirba tokko qaba, naannoon tokko sirba tokko qaba. Waan akkasii kuni aadaan sun hin bada jechuudha. Dhiichisi naannoo tokko jiru, naannoo tokko irra hin jiru. Inni sun hin bada jechuudha. Waluma faana wal qabate jechuudha. Sun egaa inni kaan immoo environmental impact qaba jechuudha. Qabeenya naannoo sanarraa beektaa tulluun jiru, tulluu akkuma sila kaasee tulluu diimtuu ni jedhamu, tulluu furii ni jedhamu suni deemeetu gara biraatti jijjiirama jechuudha. Tulluun suni jiraachuunsaa, miidhaginni lafa sanarra jiraachuunsaa, siineriin achirra jiru suni waa hundi suni hin bada jechuudha. Dhaqee manaa fi konkiriitii duwwaa ta'a jechuudha. Simintoo duwwaa ta'a jechuudha. Yoo ijaarsa ta'a bosonni hin cirama, bineensi achi keessa jiran. Lagni xuraa'aa. Inni biodiversity kanarratti argitee gabbinni environmentii yoo biodiversitiin isaa baay'atedha. Naannoo tokkotti bineensa adda addaa, raammoo adda addaa, muka adda addaa, baala adda addaa nama wajjiniin harmoonikaali wajjiniin jiraatanidha. Waliin
wal fudhatanii yoo jiraate akkuma beektutti inni suni biodiversity isaa garagarummaan uumama achirra jiru suni sooressadha jedhama. Qabeenya guddaadha. Inni suni hin bada. Hin diigama hunduma isaa diigama jechuudha. Ecosystemiin sun hin bada jechuudha. So kana qaba. Kan biraa lafa qotisaati. Yoo fudhannee ilaalle lafni hundinuu magaalaan ta'u. Tokko qotisaaf ta'a, tokko magaalaaf ta'a, tokko bashannanaaf ta'a. Inni tokkoof hin ta'u, inni tokkoof hin ta'u. Lafni qotisaa yoo jiraate, lafni qotisa bareedaa yoo jiraate, lafa qotisaaf dhiifteeti. Lafni paarkii yoo jiraate, lafa paarkiif. Lafni bosonaaf ta'u yoo jiraate, lafa bosonaaf dhiifteetu darbitee lafa bakka filatteeti. Otoo uumama sanas hin miidhiin, otoo qabeenya naannoo sanas hin miidhiin, magaalas akkasittiin guddisuu dandeessa jechuudha. Isa sana hin eegne kun. Isa sana to'achaa hin jiru jechuudha. Karaan biraa rakkoo fi tuffii siyaasaa bulchiisaa fide jechuudha. Attamittiin tuffii siyaasaa yookaan bulchiisa Oromiyaa irratti fida yoo jette magaalli gurguddaan mootummaa Finfinneetiin jala bulaa. Magaalli inni kaan immoo Oromiyaa irraa fudhatama jechuudha. Maaliif Oromiyaan magaala gurguddaa kana bulchuu hin danda'u moo maaliif irraa fudhatama? Maaliif Oromiyaa jalaa bahee gara bulchiisa Finfinneetti ta'a? Akkuma beektutti magaala tokko keessa munisipaalitii adda addaa jiraachuu danda'a. Munisipaalitiin adda addaa kun immoo isteetiin biraayyuu bulchuu hin danda'a jechuudha. Suni rakkina qaba jechuudha. Egaa inni kanatti dhiyaate immoo waan inni biraan hin dhufu maaliif amma fakkeenyaaf konstituushinii Ameerikaa yoo fudhanne daangaa isteetii tokko keessatti daangaa biraa uumuun dhorkaadha. Bulchiisa isteetii tokko keessatti bulchiisa biraa uumuun dhorkaadha. Maaliifi kuni tokkummaa isaanii irratti balaa fida, shafxii qaba jechuudha. Malaammaltummaa jalaa qaba jechuudha. Yoo daangaa tokko keessatti daangaa tokko ijaarta ta'eeti bulchiisa tokko keessatti bulchiisa haaraa uumta yoo ta'e malaammaltummaa wal amantaan hin jiru jechuudha. Durumaanuun amantee natti hin kennine biyya sanaa jechuudha. Biyyi suni gaafa bal'achaa deemu, biyyi suni gaafa xurii fi kosii fi summii warshaarraa bahu akka itti gadi gadhiisee gara Oromiyaatti itti gaafatama tokko malee yoo itti gadhiisa ta'e han itti gadhiisu han biraadha, han xurii sana fudhatu immoo han biraadha jechuudha. Oromiyaan xuriidhuma sana xuuxaa dhugaa deemaa jechuudha. Isa sanarratti bulchiisa sanarratti carraa hin qabu jechuudha. Galii lafa sanarraa argamu irraa carraa hin qabu jechuudha. Galiin magaala irraa argamu immoo galii kamiyyuu guddaadha. Ittiin boolla warqee irraa qotanii waan ittiin boolla gaazii adda addaa beenzii lafaa irraa qotanii isa caalaa galii guddaa qaba. Magaala jechuun madda galiiti, burqaa galiiti, burqaa maallaqaati. Horii guddaatu achirraa burqa jechuudha. Horii sana fuudhanii mootummaa tokkoof kennu jechuudha. Yookaan fuudhanii biyyaaf kennu jechuudha. Isteetii tokkorraa fuutee isteetii warra kaaniif kennuun, isteetii tokkorraa fuutee mootummaan biraaf kennuun yakkadha kuni. Malaammaltummaa jedhama kuni. Maaliif guddina sana galiin sun maaliif Oromiyaa jalatti hin hundaa'u? Maaliif Oromiyaa jalatti magaalli guddachuu hin danda'u? Maaliif bulchiisa Oromiyaa jalatti Finfinneen buluu hin danda'u? Rakkinni isaa maali? Kana waan hin jedhuufi warshaa tokko gaafati Finfinneerra dhaabdu itti gaafatama xurii inni fidee ummata Oromoo irratti bishaan dhaqaaqee bishaan qabannaa isa gadi yaa'ee ummata Oromoo xurii dhugu sanarratti itti gaafatama fudhachuus irra jira jechuudha. Yookaan qulqulleessuuf yookaan immoo guddina fayyaa ummata sanaaf jechuudha. Fayyaa ummata sanaaf xurii achi dhufu irratti mootummaa Oromiyaatu itti gaafatama qaba jechuudha. Galii isa Finfinnee irra jiru, warshaa sanarraa isa jiru, maallaqa achirraa galu, gibira property tax kan jedhamu jira. Isarraa kan galu waa hunda waan adda addaatu jira. Isarraa kan galu mootummaa
kan biraaf mootummaa bulchiisa Finfinneef galaa yookaan federaalaaf galaa jechuudha. Kun yakkadha. Durumaaniyyuu bulchiisa tokko keessatti bulchiisa hambiraa ijaaruun yakka guddaadha durumaaniyyuu. Mee asirratti waan biraatti hin ce'inne gaaffii tokkoon isin gaafadha. Naannoon Aqaaqii fi naannoon Qaallittii fa'aa kun akka industrial zone yookaanis immoo naannoo warshaan itti babal'atu tokkotti akkasitti kaa'ame waan jirutti fakkaata akkasittiin dubbatama. Naannoon sun naannoo dhiqaa yookaanis xurii warshaatiin baay'ee miidhamudha yeroodhaa gara yerootti. Xurii yookaanis immoo hasbaa naannoo sana saba sana miidhuuf mootummaan naannoo Finfinnee inni warshaa sanarraatii faayidaa argatu. Waan tokkollee itti gaafatama fudhatu hin qabu. Takkaa hin jiru amma yoonaatti seerri ba'uu hin jiru. Argitee ani dur bara dargaggummaa kootii kaasee gara waggaa 7 bulchiisa Finfinnee keessaa magaalaa Finfinnee keessaa hojjedhee akka arkitektiitti akka pilaaneriitti hojjedhee. Gaafan duraan jalqabu riisarchii irratti hojii jalqabe. Qormaata akkan hojjedhuuf hin jalqabe gaafan qormaata hojjedhu maaster pilaaniin suni maaster pilaaniin inni dargiin warra xaaliyaaniitiin baasise suni rakkina qabaa jedheen sana irratti riippoortii dhiyeesse jechuudha. Bara sana warshaarraa industrial zone jedhanii inni kaa'anii rakkina 2 qaba ture rakkina gurguddaa 2. Tokkoffaa karaa kibba magaala sanaa jira. Qilleensi immoo karaa kibbaa dhufeetu gara magaala sanaatti afuufa yoo rakkinni tokko warshaa sanarraa ka'e takkumatti qilleensi afuufeetu uummata jiraattota Finfinneerraan ga'a jechuudha. Inni sun rakkina qaba beezikaalee jechuudha. Lammaffaa immoo naannoo lagaa irratti hundaa'anii hundi isaanii itti gaafatama tokko malee xuriin inni isaan itti naqan summiin inni warshaa keessaa ba'u Treatmentii yookaan immoo qulqullina addaa otoo hin godhamiifi akkuma jirutti bishaan itti lagatti nammachuudha. Lagni suni dhaqee deemee uummata keenyatu bishaan sana dhuga jechuudha. Waraabbatanii isa dhugu, ijoolleen keenya isa dhugu, horiin keenya isa dhuga. Hansi dhibu kosii sana keessa summii sana keessa horiin gaafa dhufu horiin qaama isaatti hin fudhanne jira. Aannan keessaan ijoolleettan darbu jira. Aannan keessaan ijoolleetti darbu suni maal ta'a? Ijoolleen suni maal ta'u? Inni isa dhuge immoo maal ta'a? Isa jedhu sana hin beeknu. Innoo har'oo kanaa ta'u dhala isaa irratti immoo effeektii akkamii fiduu danda'a isa jedhus namni beeku hin jiru. Argitee? Qorannaan ta'e hin jiru. Waa hunda beekuu hin dandeessu garii isaa jechuudha. Tokko kanadha. Lammaffaa immoo inni sadaffaa. Bishaan irra keessa yaa'u kuni lagni kuni jechuudha. Iyyaa gara Abbaa Saamu'eel sanatti deemaa jechuudha. Bara horaatti deema. Bishaanii riichaarjii fi discharge sistemaan jedhu qabama. Sarfees waatarii fi bishaan irra keessaa fi bishaan lafa jaraa fi bishaan lafa irraa jechuudha. Inni tokko bishaan xuuxeetu gadi gashee jechuudha. Karaa tokko immoo bishaaniin tufa jechuudha. Burqaa qaba jechuudha. Inni burqu suni discharge system jedhama. Inni xuuxu immoo xuuxuu sanadha. Recharge jedhaman. Gadi dhaqeeti lafa bishaan lafa jalaa keessa gala jechuudha. Gadi nammee tachi jala gala jechuudha. Kosiin suni inni bishaan irra keessaa dhaqee summeesse suni saaphaphuu horateeti. Waggaa 20 waggaa 30 waggaa 40 keessatti yoo irraa dhaabde yoo itti dabaltee summeessuu irraa dhaabde akkasitti uf qulqulleessuu danda'a jechuudha. Garuu inni lafa jala seene immoo fiigichi bishaanii achirraa zeeroodha. Velocitiin isaa almost zero jedhama. Hin ta'a achi jala kuufame. Qilleensa wajjiniin walitti bu'ee waliin qulqulleessu saaphuun achi keessatti horamuu hin danda'u. Bakteeriyaan kun achirraa waan nyaatu tokko jira. Ilbiisni tokko achirraa summii kana nyaatee qulqulleessa. Yoo uummanni itti ba'ee qulqulleessuudha baate jechuudha. Inni lafa jalaa kun waggaa 1,000 fa'aa 3,000 taa'uu danda'a. Hin jennaa
dhaloonni keenya inni gara fuulduraatti dhufu bishaan kana xuuxee gara fuulduraatti lafa keessaa baasanii yookaan qotisaaf yookaan dhugaatiif yookaan waan adda addaaf itti godhachuu barbaadanii already sommii ta'eera jechuudha. Waggaa hamma kana summaa ture hamma kana taa'uu danda'a jechuudha. Inni irra keessaa egaa salphaatti salphaa miti nimtiyyuu cimaadha horii barbaada qulqulleessanii deebisanii bishaanitti water treatment plant jedhu treatment gurguddaatu jira isa qulqulleessanii bishaanitti naqachuudha isa booddee horiin isoo dhuge ummanni isoo dhuge innuu bishaan akka keenya okkoteedhaan naqanii lagaa waraabbatanii galuu miti argite qulqullaa'inaan karaa process adda addaa keessa darbeetu ujummoodhaan nama qaqqaba jechuudha eega treatmentiin suni ta'ee jechuudha hankeenya garuu bishaan ujummoodhaan deemu jiru han treatmentiidhaan deemsu jiru okkoteedhaan waraabbatanii galaniitu ijoolleen isa dhugu isatti wayyaa miccatu isatti qaama dhiqatu isatti waa hundaa ta'a jechuudha kuni balaa akkasii qaba. Amma gaa master plaaniin haaraa kun wantoota kana karaa itti furmaata barbaaduuf qaba waan lafa kaate qaba. Hin qabu hin argine. Waa tokko hin argine. Nama gaddisiisa. Hin qabu. Maaliif inni kuni environmental planning of keessaa qaba. Inni kun community development plan of keessaa qaba. Inni kun social planning of keessaa sustainable social plan kan jedhamu development planning jedhamu jira. Isa of keessaa qaba. Waa tokko hin kaasne. Waa'ee uummata Oromoo waan dubbateeru hin jiru. Waa'ee aadaa Oromoo waan dubbateeru hin jiru. Waa'ee naannoo Oromoo waan dubbateeru hin jiru. Waa'ee amantii Oromoo waan dubbatu hin jiru. Waa'ee aadaa afaan Oromoo waan dubbatu tokko hin jiru achi keessa. Uummata Oromoo durumaa kaasanii iyyuu hin gaafanne maqaa Tolasaa jedhu hin jiru. Maqaa eenyuufaatu irra jira sitti fakkaate maqaa Bulchaa Dammaqsaa maqaa Dirribaa Kumaa ittiin nama keenya gowwoomsuuf. International standard airport ijaaruuf jedhu malee uummata kana guddisuufan jedhu hin jiru. Magaala guddinaaf jedhu malee. Eenyu fa'i mee isatti naafuufame eenyuufaatu hojjete kana mee beekuun gaariidha. Egaa achirratti akka jedhamutti warra Faransaayit hojjetee jedhama. Ekspertoota Faransaayit irratti hirmaatee isaaniin mootummaan qaxareetu hojjechiisee jedha. Egaa gaafa sana isaan gaafa dhufanii waa'ee kana waa'ee lafarratti ta'aa jiru kana hin beekan. Isaaniif hiyyeessa uummata hiyyeessadha. An isaan ilaalan godoo hiyyeessadha. Godoo hiyyeessa sana immoo keessa immoo aadaa sooressatu jira. Aadaan sooressa sanaaf isaan ijji isaanii jaamaadha. Hin argine. So kanadha rakkinni keenya jiru master plaaniin suni karaa inni qabuu danda'u jechuudha. Isarratti waan tokko hubachuutu nurra jira. Waan addaatu jira. Master plaaniin magaala tokko akka fakkeenyaaf biyya Faransaay keessatti ta'uu fi biyya Oromiyaa keessatti ta'uu Finfinnee irratti ta'uu adda addadha. Social perception addaa keessatti uumama jechuudha. Social perception sana keessaa immoo namni ala ta'uu hin danda'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf Paariis yoo bal'ate lafa afaan Faransaay dubbatanitti bal'ata kan bal'isan garri caaluun isaanii afaanuma Paariis dubbatutu gara afaan baadiyyaa sanatti deema jechuudha. Aadaan isaa tokkumaa sabni isaa tokkumadha jechuudha. Akkaan keenyaatti garuu addadha. Master plaaniin indigenous population keessatti ta'uu fi inni suni addadha jechuudha. Hankeenya gaafa magaalli suni bal'atu afaan Amaaraatu dhufa. Afaan Oromoo ijaarsi gaafa magaalaa bal'achaa deemu afaan official kan ta'e ittiin afaan ittiin hojii kan Finfinnee afaan Amaaraati. Gaafa gara Oromiyaatti bal'achaa deemu immoo afaan Oromooti. Afaan Amaaraa suni gaafa bulchiisni lafni Oromiyaa suni afaan Finfinnee jala deemu automaatikaalii afaan Oromoo badeeti afaan Amaaraa jala ta'aa deema jechuudha. Aadaan Oromoo badeetu aadaa Amaaraa uffachaa deema jechuudha argite. Dominant culturein biyya Finfinnee keessa jiru aadaa Amaaraati. Afaan Amaaraati. So kana hin lakkoofne isaan. Kana hin beekan isaan. Waan akkasii waan environmentally sensitive, culturally, socially sensitive ta'ee konfliktii tokko kaasuu danda'a laati jedhanii hin tilmaamne jechuudha. Namni
kana fudhachuu diduu hin danda'a laati gufuu maaltu nutti dhufa karaa hawaasaa jedhanii hin ilaalle. Akkuma dhageenyetti waddadaachuuf xallaachuun toos daallachuu isa jedhuun sana dhufe malee. Hir'inni isaa inni guddaan saba sana hirmaachisuu dhiisuu isaati. Magaalaan tokko dalga babal'achuun isaa eessa ga'ee dhaabbata? Magaalaan Finfinnee immoo dalga akka inni bal'atuuf cal jedhee bal'atamoo seerri isaa eeyyamu jiramoo akkamimee gama seeraatiin kana natti himuu dandeessu Dr. Gizaachuu? Egaa gama seeraatiin waan sadiitu jira. Akkaataa itti magaalli bulchiinsi magaalaa jechuudha. Seerri of keessaa qabu tokko imminent domain jedhu. Imminent domain jechuun qabeenya mootummaa isa guddaa jechuudha. Qabeenya mootummaa inni guddaa kun imminent domain irraa hin ka'a jechuudha. Gaafa sana mootummaan tokko lafa namarraa fudhachuu danda'a. Akkamiin fudhata? Yoo mana barumsaaf barbaada ta'e, yoo karaaf barbaada ta'e, yoo hospitaalaaf barbaada ta'e, yoo tajaajila waloof barbaada ta'e fudhateetu mootummaaf kenna jechuudha. Mootummaaf qofa gaafa sana sirraa fudhachuu danda'a mootummaan. Innuu akkaataa inni itti fudhatu seeraan qabeenya isaa, qabeenyi lafaarra jiru, qabeenyi manarra jiru gatiinsaa market value'dhaan tilmaamame. Market value jechuun gatii gabaa irratti hundaa'eeti. Yoo ati diddellee gaafattee iyyata gashattee hamma dhumaatti seeraan sirraa fuudha jechuudha. Seeraan murtiin sitti murtaa'eeti lakkii horiin natti xinnaata kun hin ta'u jettee xabaqaa qaxarattee ekspertoota qarattee injineerota pilaaneroota qaxarattee atis karaa kee lakkii gatiin koo amma kanadha malee hamma kana miti jettee falmiteeti dhumarratti murtiin sitti murtaa'ee exhausted ta'e jechuudha. Ati amma iyyata gashattee oluma iyyattee hamma dhumaatti deemtee jechuudha. Iyyannoon kee sun hamma dhumaatti deemee dhumarratti gadhiiftee deemte jechuudha. Hanga sanaatti nam tokko lafa keetti qabeenya keetti mirgan qabu jechuudha. Mootummaan inni sun taking power jedhama. Humna irraa fudhachuu jechuudha. Humni irraa fudhachuun sun yoo amma fakkeenyaaf anarraa fuudhanii yoo siif kennan sirrii miti. Lammii tokko irraa fuutee lammii tokkotti kennite tokko hiyyoomsite tokko sooromsite jechuudha. Tokkoof kennite inni tokkoof kennitu isa har'a irra jiru qofaa otoo hin ta'in carraan gara fuulduraa opportunity costiin inni gara fuulduraatti dhufus walumaan transfer goota jechuudha. Lakkaa'amuu hin danda'u jechuudha. Yoo anarraa fuudhanii siif kennanii dhalli kee waan dhaaluu qaba jechuudha. Dhalli koo dhaala malee hafa opportunity costiin isaa anaan narraa fudhatame jechuudha. Argite? Inni amma har'anaa kennanii mana lafarra jirudha. Yoon gara fuulduraatti fooqii 9 ijaareeyo, fooqii 90 ijaareeyo, fooqii 90 kana yoon kiraayesseeyo, horii guddaa irraa argadheeyo, opportunitiin achirra jiru, carraan achirra jiru horii guddaadha. Horii guddaan ani qabu sana narraa fuudhanii siif kennan jechuudha. Mootummaan tokko immoo tokkorraa fuudhee tokkotti kennuun discriminationidha. Hacuuccaa guddaadha. Sirrii miti jechuudha. Inni tokko taking power inni jedhamu sun egaa kanadha jechuudha. Kana ilaalaa jechuudha. Maaliifi qabeenya waloo akka fakkeenyaa fi lafa qabeenya waraanaa kaampii waraanaa irratti ijaaranii mooraa waraanaa irratti ijaaranii hospitaala mootummaan bulchu tokko irratti ijaaranii mana murtii irratti ijaaranii waajjira mootummaa irratti ijaaranii suni waloofidha. Karaan irra ba'ee tajaajila waloofidha. Isa sanaafuu ta'e egaa akkuma siin jedhe karaan seeraa sun hundinuu hamma exhausted ta'utti keessa darbaniiti achirraan fudhatamuu danda'a jechuudha. Kanarraa kan hafe tokkorraa fuudhanii investara tokkoof kennuuf yookaan immoo abaluun irraa buqqisanii maaliif ijaanni sangaa hin qabne har'a ijaanni tiraaktarii hin qabne nama tiraaktarii qabuuf kennuu jechuun yakkadha. Investerii tokkorraa buqqisanii tokkoof kennuu jechuun dhaloota isaa hundumaa gara fuulduraatti dhufu hundumaa adabdeetu jechuudha. Carraa isaan qaban guddina isaan qaban adabdeetu irraa buqqistee nama biraaf kennita jechuudha. Yoo Oromoo tokko kaastee Hindiif kennite ta'e Oromoo adabdee Hindii badhaastee jechuudha.
yoo Oromoo tokkorraa kaastee Alaamuddiif kennite ta'e Oromoo sana tolasaa adabdeeti Alaamuddii badhaaftee jechuudha akka mootummaatti humna mootummaa itti gargaaramte humnan ani qubaan si foo'ee si kenne yoo dhugumaati mootummaa uummataaf dhaabbatteetu ta'e anis sagaleen koo keessa timakameetu ati mootummaa taate jechuudha. Mootummaan ani siif kenne aangoon ani siif kenne sana itti gargaaramteetu anaan hayyoomsite tokkoom sooressite jechuudha. Suni sirrii miti. Yakkadha. Yakka dhaloota irratti illee ta'u yakka ana irratti akka abbaa qabeenyaa irratti ana irratti ta'u ton ta'in dhaloota koo isa dhufu irratti yakka ta'u jechuudha. Inni lammaffaa policing power jedhama inni humna aangoo yookaan haboo nagaa eegdummaati. Nagaan eegdummaan kuni lafan ani qaburratti waan nagaa biyyaa hin booressine waan fayyaa ollaa koo hin booressine yookaan bishaan ani gararraarraa inni ani waa irratti hojjedhu bishaan isa gadirraa achi gadi gara burqaa isa gadirraa hojjetu irratti gara bishaan yaa'u irratti isa hojjetu irratti yakka akka anan hin hojjenneef fakkeenyaaf ati mana kee keessatti muuziqaa bantee sa'aatii 24 banuu yakkadha ollaa kee jeeqxa ollaa kee akka hin jeeqne guddina magaalaa sana tilmaamanii bulchiisa irratti gochuun humna poolisii jechuudha inni gaa humna bulchiisaa jechuudha aangoo bulchiisaa jechuudha. So inni lammaffaa suni hin fudhatu lafarraa hin kaasudha aangoo mootummaa jechuudha. Seerri suni akkuma hankee ta'etti lakkii kana godhii dheerina mataa kee mana kee akkas godhii sagalee isaa akkas hin godhiini aarri mana kee irraa ba'u akkas ta'uu hin qabu waan ittiin mana kee irratti lafa kee irratti hojjettu aktivitiin lafa kee irratti hojjettu suni uummata ollaa kee miidhuun irra hin jiru magaala si wajjiniin sirra hin jiru jedhaniiti si daangessu jechuudha sirraa fudhachuu miti innumtuu yoo inni si daangesse suni yoo amma fakkeenyaaf waan isaan sirra ooshan sirratti seerri isaan sirratti impose godhan kuni yoo amma gatii mana kee yoo gadi buusa ta'e innumtuu gara taking power itti deema jechuudha gara eminent domainii sanatti deema sirraa fudhateera mootummaan seera jiruun yookaan falmachuu dandeessa yookaan akka malee narra taa'e seerri kun jetteetu falmattee ofirraa deeffatte jechuudha kun mirga keetii mirga qabeenya keetii jechuudha sirraa fudhachuun qabu yookaan gatii isaa hammanni dhaqee 0 ta'utti gadi sirratti regulation sirratti dhiibbaa sirratti gochuun irra hin jiru jechuudha. Policing power fi eminent domain jedhamu suni kana biraa jira jechuudha. Kan biraa magaalli waa guddatu inni sadaffaani annexation jedhama inni annexi godhama magaalli tokko gaafa guddatu lafa akka breathing place jedhama inni xinnoo itti bal'iftaa gaafa namni amma ta'e innu hamma daangaa qabu waan murtaa'aadha innu kanarraa kan hafe fudhachuu dandeessu hamma ta'e fudhatte guddinni kee dhaabbate jedhama giroozii magaalaa irratti limitii godhame jechuudha land management sana irratti efficient land management jedhama yoo barbaadde ol guddisuu dandeessa density isaa ol guddisuu dandeessa jechuudha dalga babal'achuun dirqama miti jechuudha tulluu ciree magaala ciree waa hunda laga balleessee magaalli guddachuun qabu akka amma daangaan Finfinnee bal'atee biyya hundumaa akka nama abbaan qabneetti irra calluma jedhanii akka namatti yaannee fi tokkotti efficiently land use managementiin akka hin jirre nu agarsiisa jechuudha. Inni suni annexation jedhama. Annexation sunu mirga kentu gochuudha. Lafa keessirraan fudhatu jechuudha akka amma isaan jirutti. Seera waan murtaa'edha. Waan murtaa'edha. Lamaan sana keessaa bahuun qabu yookaan policing power seera sirra kaa'a yookaan immoo eminent domain sirra kaa'a jechuudha. Seerri sun jiraaga amma Finfinnee akka inni dhaqee garmalee bal'atee naannoo isaas ofiis badee naannoo isaas hin balleessinee fi seerri kana inni godhu jira biyya sana keessa. Hin jiru. Seerri jiru maaltu jira? Egaa amma hiccitii guddaatu jira achi keessa. Hiccitiin jiru amma inni nuti odeessinu kuni akkuma seerri jiruuttidha han nuti odeessinu. Akka waan mootummaan seeraan eminent domainii ta'ee lafa tokkorraa tokkotti yoo
lafa sana tajaajila waloo fi barbaade malee sirraa fudhachuu hin danda'u. Har'a garuu Finfinnee calluma jedhanii tola isaarraa kaasaniitu abbuma argee firaniitu koottaa lafa fudhadhaa jedhanii isa kaaniif mana jireenyaaf kennu isa kaaniif immoo lafa ittiin lafa daldalaa lafa industirii lafa adda addaa kennu jechuudha lafa warshaa kennu jechuudha kun seera miti sirrii miti. Tokkoffaa seerri biyya sana jiru constitutioniin biyya sana keessa jiru lafni kan mootummaati. Hansabaaf sablammoota biyya sanaatiidha. Qabeenya walootii jedha. Han dhabaluullee hin jedhu. Argite? Eenyu ta'eetu mootummaan qabeenya koo irratti fuudhee lafa Oromiyaa fuudhee lafa hundumaaf qabeenya waloo godha. Eenyu ta'eetu mootummaan suni lafa koo fuudhee hankoo fuudhee anaaf kennee lakkii ati kanarraa ka'ii ati kanarra taa'ee jedhee hanna ajaju mootummaan sun eenyunni mirga akkasii maandeetii akkasii eenyutu kenneef. Tokko kanadha. Lammaffaa waan jiru seerri yakki inni hojjetamaa jiru yoo fudhanne ilaalle fakkeenyaaf seera mootummaa federeeshinii mootummaa Ameerikaa yoo ilaalle daangaa bulchiisaa tokko keessatti daangaa haaraa banuun dhorkaadha jedha. Kana keessatti iyyuu banuu miti isteetii 2-3 irraa isteetii biraa uumuun illee dhorkaadha. Hankeenya garuu waan baay'eetu jira. Daangaa adda addaa nurraa fuudhaniiru Oromiyaa irraa cabeera. Karaa alaa yoo fudhanne akka Wambaraa fa'aa akka Kamisee fa'aa akka Raayyaa fa'aa akka Zaboo fa'aa fudhatameera jechuudha. Karaa adda addaa naannoon adda addaa fudhatameeti Oromiyaa jalaa baheera jechuudha. Karaa biraa immoo biyya magaala jechuun mataan isaa biyyadha. Biyya tokko nu keessatti uumaniiru jechuudha. Magaalli suni gaafa bal'achaa deema. Inni suni maal ta'aa deema? Malaammaltummaa uumeetu lafa Oromoo bal'isee fuudheetu deema jechuudha. Fakkeenyaaf Sandaafaan amma akka maaster pilaanii kana keessatti Finfinnee jala galuus naannoo magaalaa hedduutu bulchiisa Finfinnee jala galuuf deema jechuudha. Achirraan karaa Dabra Birhaan yoo fudhattee ilaalte afaan Amaaraa dubbatama. Finfinneen gaafa guddatee achi ga'u afaan Amaaraa dubbatama. Aadaa Amaaraa jira. Aadaan Amaaraa fi afaan Amaaraa sun walitti ejjeteeti Finfinnee wajjin wal arga jechuudha karaa sana jechuudha. Amma inni sana gidduu Oromoo gidduu deemee lafa Oromiyaa gidduu bal'ifateetu achiin gaata jechuudha. Karaa asiin immoo karaa Walisoo immoo ilaalte karaa international airport irratti international standard airport irratti ijaarra jedhanii nama keenya gowwoomsanidha. Karaa sana immoo fuudheetu eessa gara zoonii Guraagee gaa jechuudha. Gaafa zoonii Guraagee bira ga'e zoonii Guraagee keessatti official language isaan afaan Amaaraati. Afaan Amaaraa suni fuudhee gubbaatii kaasee hamma gararraatti Dabra Birhaanii fi zoonii Guraagee sana walitti agarsiise Oromiyaan lamatti citee jechuudha. Tokko South East ta'e tokko immoo West ta'eetu lamatti cite jechuudha. Yakki kuni akkasitti deema jechuudha. Sanarraa immoo maaliif akkas ta'aa yoo jenne lafa fudhachuu, lafa gurguruu, lafarraa galiin jiru waan baay'eetu jira. Isa gurguramuu qofaa miti. Nam tokko yoo lafa gurguru taaksiitu jira. Ashuuraa kaffalama. Isarraa mootummaan hin argata. Dallaalaatu argata. Biizinesiitu argata. Han lafa gurguruus isaan, han lafa bituus isaan. Kan taaksiirraa argatus isaan. Manni tokko eega ijaaramee building permit fii'an jedhamu jira. Construction fee waan adda addaati. Gaafa kellaa axira kee ijaarrattu permit fee kaffalteeti. Mootummaaf jechuudha. Gaafa achirra jiraattu waggaan property tax jedhamu gibira jira. Gibira manaa yebootaana yebeet gibir jedhame han kaffalamu waggaadhaan hangalu jira jechuudha. Manni tokko hundisaa gibira kaffalachuudha. Manni daldala akkasidha jechuudha. Mana immoo yoo kiraayessite immoo inni immoo rental property fee jedhama inni immoo. Innis immoo horii guddaadha. Gaafa dhaalaan dabarsitu, gaafa kennaan dabarsitu, innis galii gashaafi. Gaafa namoonni achirra jiraatan, gaafa dhalatan, bar sertifikeetii gaafa argatan, marii sertifikeetii gaafa argatan, gaafa guddatan, gaafa du'an hundinuu horii kennaafi. Lafichi achirra jiru sun gaafa makiinaan irra deemu makiinaan sunis taaksii gasha. Gaafa
manni bunaa tokko buna shayii tokko gurguru inni sunis akkasumatti gashaafi. Mee akkasumatti mee ilaali markaatoo har'a naggaadee meeqatu seenee ba'a. Inni baadiyyaa inni gondorraa dhufu inni goojjamirraa dhufu inni eessaa dhufu achumarraa gala. Galiin achirra jiru suni nyaanni achirraa gurguramu suni waa hundi biizinesiin akkasitti naanna'u suni namni karaa kana jedhee karaa kana galaafi jedhee lakkaa'uun jiru. Karaa hin lakkaa'amne karaa raajii ta'een galiirraa argatu jechuudha. Kuni karaa seeraa taa'anii horii oomishuu jechuudha horii. Amma seerri tokko jira seera constitution Itoophiyaa keessaa keeyyata 49 ni jedhamu. Naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraati faayidaa addaa qaba yookaanis faayidaa addaa argataadha. Amma akkasiin amma natti maa jirtanitti wanti achirraa ta'u galiin achirraa argamu hundumtu naannoo Oromiyaatiif waan galu tokkoyyuu hin jiru garuma bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif adeema. Akka agarreetti waggootii 23 darban keessa Oromoo kan ilaallatu waanumti mul'atu tokkollee magaalaa Finfinnee keessatti wanti ta'e hin jiru. Aadaa Oromoo kan promote godhu, afaan Oromoo kan guddisu. Maaligaa faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessaa argatu? Maal argatee maalummaa argata? Waa tokko hin jiru. Waan jiru jiraate summiidha. Kan warshaarraa deemu bishaan dhangala'ii magaalarraa deemu runoff jedhama. Summii baatee deema. Lolaan magaalarraa deemu inni gara bishaan laga Oromootti nammee achi goda Oromoo xureessu summii sanadha. Kan mana fincaanirraa ba'u dhangala'ii adda addaarraa ba'u kosiin adda addaarraa ba'u lafa Oromooti kan inni xureessu. Kana yoo ta'e malee waan inni argatu hin jiru. Hannuti arganneerru booda kana maqaa erga dhiyeenya kanaatti maal jalqabaniiru kumaa dammaqsaa jedhanii kantiibaa achirra kaa'u dirribaa eenyu jedhanii achirra kaa'u namni keenya isa ilaalee waan bururraa meebii isaan mindaa argatu kaanoo kaanii hojjetaan Oromoo Finfinnee keessa tokko hin jiru. Baay'ee xiqqoodha. Mootummaa Finfinnee keessa kan hojjetu jechuudha. Bulchiisa Finfinnee keessa warri hojjetanii ekspertootaa ta'anii hojjetootaa ta'anii baay'ee xinnoodha. Amma gaasa kana bulchiinsa naannoo Oromiyaatu falmachuutu irra ture moo mootummaatu hoo'edhee waamee kennaaf? Silaa otoo ta'ee mootummaan Oromiyaa durumaan iyyuu magaalota adda addaa gaafa gadhiisan magaala irraa fuudhanii gaafa federaal mootummaa federaalaatti kennanii gaafa sana mormachuu irra ture. Kun seera miti. Magaalli Finfinnee bulchiisa Oromiyaa jala ta'ee still capital city ta'uu danda'a. Waan dhowwu hin jiru. Jimma akka magaalli Jimmaa Oromiyaa jala hin jiru. Magaalli Harar, magaalli Dirree Dawaa, magaalli akka Gobbaa afaanatti fakkaata. Magaalli Hawaasaa Oromiyaa jala hin jiran. Gaafa bal'atan lafa Oromoo nyaatu. Lafa qotisa Oromoo nyaatu. Magaala Oromoo lafa Oromoo nyaatu. Xuriinsaa garuma Oromootti deema. Gaaga'amni isaa gara Oromootti deema. Misoomni isaa galiinsaa gara Oromootti hin deemu. Magaalli kun hundinuu bal'atu hin guddatu. Magaalli kun hundinuu xurii gadi naqu lolaan keessaa ba'a. Manni fincaan achi keessaa hin ba'a. Kosiin achi keessaa hin ba'a. Kun hundinuu lafnis gaafa fudhatamu lafa qotisa Oromoo, bosona Oromoo, tulluu Oromootu badaa deema malee Oromootu buqqa'aa deema. Oromoon buqqa'aa deema isaan mana irratti ijaarrachaa deemu jechuudha. Irraa galii argachaa deemu jechuudha. Oromiyaan waa tokko waan argatu hin qabu. Kuni maal fida? Uummatumti isaayyuu maali mootummaan kuni uumaanuu wooma mootummaa waan irraan dhoowwineedha jedhaniitu ilaaluu danda'u jechuudha. Karaa biraa seeraan mootummaan Oromiyaa mandeetii tokko hin qabu lafa fuudhee isteetii tokkorraa fuudhanii gara bulchiisa addaatti kennuudhaaf bulchiisa Finfinneef kennuuf yookaan bulchiisa federaalaaf kennuuf mandeetii hin qabani lafa akkasii kana daangaa akkasii kana fuudhanii lafa Oromiyaa fuudhanii bulchiisa biraa fi bulchiisa mootummaa biraatti naannessuun isarratti waan aangoo qaban natti hin fakkaatu. Aangoon akkasii hin jiru, seerri akkasii hin jiru. Siraa isaantu farmachuutu irra jira ture. Kun sirrii miti jechuu irra ture. Kennuufis mirga hin qabani garuu
bulchiisuuf irratti aktivitii tokko gochuuf mirga qabu turan. Isa gaa waan danda'an natti hin fakkaatu. Dhimmi kun egaa dhimma salphaa miti dhimma Oromoon kamiyyuu falmachuu qabu sagalee isaarratti dhageessisuu qabudha. Kanaaf iddoo garagaraatti keessumaa kolleejotaa fi yuunivarsiitota keessatti barattootni Oromoo sagalee isaanii ol kaasanii dhageessisaa jiru. Kanaan wal qabatee dhiigni dhangala'eera, lubbuun ilmaan Oromoo baay'een badeera. Gaaffiin kuniif ammayyuu fincilli kun itti fufee jira. Kun deemee maal fiduu danda'a? Eessatti adeemame isa kana gabaabsinee dubbannu? Ilaa maaster pilaaniin gaafa hojjetamu mass violence kaasuu danda'a. Uummata nageenya biyyaa tokkummaa biyyaallee gaaffii jala gashuu danda'a jechuudha. Biyyittii sana diiguu danda'a jechuudha. Ani hedduu waan na gaddisiisu maaster pilaaniin tokko gaafa jalqabamuu kaasee hamma dhumaatti uummanni irraa qooda fudhata. Qoonni irraa uummanni irraa fudhatu immoo yookaan hin mormaa yookaan hin deeggara jechuudha. Deeggarsa qofaa miti. Hiriira nagaa bahanii lakkiin fudhannu jechuun tokkoffaa maaster pilaanii dhuma sanayyuu maaster pilaanii fakkeessaa jechuudha. Lammaffaa mootummaa sanayyuu dimokiraataa fakkeessaa jechuudha. Qooda irraa fudhadhaa irraa mari'adhaa jechuun uummanni kun hiriira nagaa yoo bahee kanarraa qooda fudhate maaliif waan nuti jenne malee hin ta'u diktaatarummaadhaa jechuudha uummata kana rasaasaan fixuu jechuun. Hedduu nama gaddisiisa. Sirrii miti biyya lafaa irratti biyya kam irratti iyyuu ta'e hin beeku waan akkasii kun ta'uudhuma hin qabuun jedhaan. Uummanni Oromoo tokkoffaa diddaadhaan amma fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessatti nimbiyaan jedhantu jira. Not in my backyard. Nimbii jedhu nimbiizim jedhama. Yoo misoomni tokko dhufu misooma sana diduu dandeessa. Misooma sana fudhadhu itti protesti gochuu dandeessa. Akkasuma yeroo baay'ee caaffatamaanis hiriira nagaadhaanis yeroo baay'ee magaala adda addaa irratti ta'ee didama misoomni. Misoomni hundinuu bu'aa irraan argadhu. Gaafa misooma jedhanii misoomni guddina qofaa fidee dhufu badiis wal faana fidee dhufa. Argite misooma sanarraa bu'aan ani argadhu maalidhaa jedhiiti ilaali. Gaafa fincaan gaafa lagni gibee gaafa lagni qooqaa cufame bu'aa maalirraa argate uummanni naannoo sanaa jennee yoo fudhannee ilaalle bu'aa tokko iyyuu irraan arganne badiinsa malee. Bishaan gaafa ol guutaa deemu gaafa lagni tokko guutamaa deemu busaa tuqaa gandii tuqaa akkasittiin uummanni suni irraa buqqaa naannoon inni buqqaan illee inni hafeellee yoo jiraate naannoon biyya sanaa qilleensi biyya sanaa hin jijjiirama jechuudha. Inni sun bu'aa otoo hin ta'in gaaga'ama uummata keenyaaf fida jechuudha. Gaafa mogoroo irratti simint faakteriin dhaabbatu simint faakterii achirra jiru sana uummanni mogor naannoo sana jiru maal bu'aa maalirraa argate bulchiisadha moo hojjetee bula moo qulqullina qilleensaa sanatu waa argate moo maalirraa argate hin jedhu sana tilmaamuun irra jira ture. Uummanni keenya maa tokko hin arganne irraa argatu nama biraadha. Qilleensi faakterii sanarraa bahu simintoo faabrikaa sanarraa bahu immoo qilleensa hamaadha. Uummata keenya akkuma beektutti simint faakteriin aara guddinaan beekama. Aarri sun immoo baay'ee summiidha. Isa sanaan uummata keenya nama naannoo sana jirutu immediately balaa akkasii of keessaa qaba jechuudha. Yoo fudhattee ilaalte akka qooqaafaa waan inni ta'aa jiru kanaan dura himamaa ture waan akkasii kana jira jechuudha. Guddinni misoomni gaafa jedhamu balaa fi bu'aatu wal faana deema jechuudha. Bu'aansaa fi balaansaa wal madaalaa jedhamee uummata sanaan misooma kana barbaaddu rakkina keessaniif misoomni dhufaa jiru kuni rakkina isin bu'aarraa argattanidha. Kana barbaaddu moo hin barbaaddanii jedhamuutu irra jira. Innu otoo nama tokko buqqisee isa tokko kasaarsee isa tokko hiyyoomsee isa tokko hiyyuma baraa keessa gashee isa tokko immoo sooruma baraa jala keessa galchu ta'uu hin qabu jechuudha. Misoomni akkasittiin deema. Misoomni hundinuu bu'aa qabeessa miti. Misoomni abbaa misoomaa sanaaf bu'aa qaba. Anaaf maal fida? Ani buqqa'een dhalli koo buqqa'ee
dhali dhala koo buqqa'ee sanyiin koo buqqa'ee amantiin koo buqqa'ee qe'een koo buqqa'ee adaan koo buqqa'ee qabeenyi koo buqqa'ee anis badee tokkommoo sooromsuun immoo sirrii miti. Dhimma baay'ee wal nama gaafachiisu baay'ee nama mari'achiisudha. Dhimma kanarratti gara fuulduraattis akkuma kana Dr. Gizaachoo yeroo keessan nu laattanii akka irratti mari'annu dhaggeeffattootni keenya immoo waan baay'ee akka isaan irraa baratan abdiin qaba. Maree keenya har'aa irrattis dhaggeeffattootni keenya waa hedduu akka isaan irraa baratan nan amana. Egaa atuu maree keenya sar'aa hin golobiin fuulduraa wanta hafe yookaan aamsa dabarsitan yoo jiraateef carraa isaan isinii kenna. Maaster pilaaniin yookaan hojiin magaalaa kun amma isaan irratti hojjetan kun advokeesii barbaachisa. Waan achi irratti sararamu, waan injineringii ta'e, waan planning jargon of keessaa qabu jechuudha. Jechoota planning, jechoota engineering, sarara engineering, drawingii adda addaa waan of keessaa qabu kana bulchiinsi sin beeku, namoonni baratanis hundinuu beekamiti, namoota professionaalii kana beekantu beeka jechuudha. Waan seeraan dhiibbaa irraan ga'u waan adda addaa kana professionaalotatu beeka jechuudha. Warra ogeessa isaa hojjetetu beeka jechuudha. Akkuma mootummaan jedhu kanas ummannis karaasaa advokeesii barbaada. Advokeesii planning jedhamu jira. Ummata rakkateef lakki kunis miidhaa, kunis miidhuuf deema, kanarraa bu'aa argatta, dhuguma isaaniitiin ni jedhan kanarraa bu'aa argatta, lakkiin sobanii nama jedhu tokko ummannis karaa biraa qabaachuu qaba. Sagalee kana immoo dhageessifachuu qaba. Sagalee sana akkuma fudhadhu jedhanii itti fidanis lakkiin fudhadhu inni jedhes ummata sana dhaggeeffachuu qabu jechuudha. Yoo dhuguma responsive government ta'e jechuudha. Yoo sagalee ummataa dhagaa ta'e jechuudha. Yoo mootummaa ummataa ta'e jechuudha. Kan kanarraa ittiin nama ajjeesan tokko hin jiru. Nuti waan hubachuu nurra jiru tokkoffaa qabeenya Oromoo dabarsanii Oromiyaa lamatti cabsuudha. Irraa hafe immoo ummanni keenya akkasitti dhumuunsaa ammallee sirrii miti, seeras miti, ummanni ka'ee falmachuu qaba. Bulchiinsi Finfinnee mootummaa daangaa kamiyyuu taanaan lafni Oromiyaa keessa jiru. Bulchiinsi magaalaa, bulchiinsi daangaa Oromiyaa guutummaa guututti mootummaa Oromiyaa jala galuu qaba. Yoo akkas ta'e itti gaafatama qaba. Misoomaafis gaaga'ama fiduufis mootummaan tokko nama tokkotu itti gaafatama, institutionii tokkotu itti gaafatama jechuudha. Yoo kanan taane inni tokko booressa, inni tokko immoo hin summaa yoo ta'e, inni tokko bu'aarraa argata, inni tokko kasaaraa yoo ta'e hin ta'u jechuudha. Uummanni Oromoo ka'ee diddaa kana hamma dhumaatti itti fufuu qaba. Carraa naa kenniteef galatoomi. Itti aansee akka mataa kootti waanan jechuu qabu diddaa kaasuu qofaa miti. Mirga fi qofaa gaafachuu miti. Mirga fi hamma dhumaatti tikfachuu, diddaa kana hamma dhumaatti hamma mirgi keessii eegamutti itti fufuurra jira iccitiin jiru jechuudha. So kanadha nani jedhuu galatoomi carraa kana naa kennuu keef. Dr. Gizaachoo Tafarraa teessoo ogeessaa pilaanii magaalaa maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaa galatoomaan isiniin jedha. Baay'ee ulfaadhootis. Saba guddaa afaan Oromoodhaa Infalmanaa biyya keenyaa hin kenninu murreedinaa buraayyuuf saaphataa gamaa galaanis keenyumaa Finfinnee handhuura Oromiyaa jechuun maqaan maaloof godhaa. Baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodhaa hin barbaannu maqaa biraa
sana Oromiyaan waamna. Kote bulaaf barata ilmaan Oromooti kan biyya laaf keessa jirtan kaajufti biyya dabarsi lammiisi bannama qabeenya saamamne biyya maasaamamne biyyan jooteef buna sooretti albuuda sirraa nyaatee dhuge ammaasitti yaada beekaas gamna goota hin namne waa mara sababumti diinaan kulluu maal kanarra eenyuun gadii tuffatamuun keenya hin kenneenu murree nutis biyya keenya kulluu namaateera gaa'iyyaa Oromoo wal gaggalaafata taatiin baraana Muraayyolee sanuma keenya sabbatanii sanuma keenya Afaanota federaalaa haa ta'u sanuma keenya hojjetaa mootummaa federaalaa ilmaan Oromoo mana adabaa jiran agarsiifaman naannoo Oromiyaa Finfinnee keessaa siidaan qaqqabamee siidaan Taaddasaa Birruu haa dhaabbatu. Ergambaratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha afaan addaa afaan hawaa kan saba guutuu kan hawilaa hidda keenya ganama sanaa afaan keenyaan barna. Beekota meeqa chaabeyyo naanga'ee dhiiga barattoota meeqa dhangalaa'ee laafee taatee birroo lakkaasee hojiifaa dhiiga eebbisa addunyaa Yoseef Kamachoo. Hin kenninu murree waan numaan falmannaa seenaan nu gaafata lubbuu jaraa sanaa sheffiiree daamusee jaakamaa bagaanii. Sarmasafa ola de madam Malamin salfate oman kamegani nubesi do Ufe garansani nutisa nyingota Orten wako kuto osono tejergo Ormegano nyatu Ayakan se Harargeni Sanuma Kenya Kaluma Kenya, Shaki Sole, Kaluma Kenya, Mana Barumsa, Oromia Kisa, Kaluma Kenya, Mana Barumsa, Kaluma Kenya, Marat, Amaro, Amarata, Kaluma Kenya, Adora Robia, Fenden Kenyuma. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.